Ashama ijoollee walitti deebineerra. Jirra jirtu nageenyi badhaadha. An gaazexeessaa Usmaan Qumbiin jedhama. Warra maqaa koo hanga har'aatitti hin beekneef qoqophooftanii chaanaalii OBN gaammee banattanii ammaan tana afoola dhageeffachaa jirtu jenneet abdii qabna. Ijoollee afoola kanaan dura isiniin dhiyeessin irratti akkaataa hiibboon itti hibbifatamu, akkaataa latiinsa hidda ofii itti himan, akkaataa mammaaksi itti jedhamu fi kan kana fakkaatan hedduu dhageeffattanii hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Egaa ijoollee torbee kanas akkuma torbeen darbee akkuma torbeewwan kanaan dura darbee afoola isinii dhiyeessina. Afoolli torbee kana isinii dhiyeessu afoola oduu durii. Oduu duriin maali? Oduu duriin bakka tokko tokkotti sheekoo jedhamee beekama. Sheekkoon himaamsa adda addaa qabaa jechuudha. Sheekkoon himaamsa bineensotatti qabatanii yookiin immoo uumama lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyiitti qabatamee himamu kan gorsa namaaf kennu jechaadha. Faayidaan oduu durii hoo maali? Faayidaan oduu durii akka waa qalbifattu, akka waa hubattu, nama wajjin akka waliin dhabne, qaruutummaan akka barbaachisu, gowwummaan akka hin barbaachifne kana nu barsiisa jechuudha afoolli. Afoolli oduu duriidha. Qaruutummaan barbaachisaa akka ta'e, nama miidhuun gaarii akka hin taane, cubbuu namarratti hojjechuun, cubbuu walirratti hojjechuun, uumamni lubbuu qabu kamiyyuu cubbuu walirratti hojjechuun gaarii akka hin taane kana nu hubachiisa jechuudha. Kanaafuu uumamni lubbuu qabu namas ta'ee bineensonni biraa cubbuu walirratti hin hojjetan. Cubbuu walirratti hojjetan taanaan cubbuun naanna'ee si qaqqabaa jechuudha. Kanaafuu cubbuu jechuun maal jechuudha ijoollee? Safuu fi cubbuun walumaan deemti. Namni safuu cabse cubbuutti seena. Cubbuu jechuun immoo waan waaqni hin jaallannee jechuudha. Fakkeenyaaf isin barattoonni qalama wal jalaa hattanii yookaan dabtara wayii wal jalaa dhoksitanii yoo jettan namni sun immoo barataan sun aaree hogguu isinitti aareetiin barbaadee dhabeetiin rabbi haa argu yoo jedhe cubbuu seentuu jechuudha. Kanaafuu meeshaa barnootaa wal jalaa dhoksuun sirrii miti. Wal kijibuun safuudha. Kijibni safuudha. Kanaafuu wal sobuun hin barbaachisu jechuudha. Bara tokko ilmoo leencatu ture. Ilmoo leencaa kana haati daa'imummaatti irraa duute. Hin dhibaman. Bineensonni illee akkuma namaa dhibamanii du'u. Dhibamanii du'u ka. Yookaan immoo wal dhabanii balaa walirraa geessanii ni du'u. Kanaafuu ilmoo leencaa dhiifte haati leencaa duute. Amma immoo haati arbaa tokko, haadhoon arbaa tokko arbiin beektanii bineensa guddaa sana. Bineensa humbii dheeraa qabu, kan kalaadaa akkanatti qabu, akkasumas humbii dheeraa qabu. Funyaan dheeraan sun humbii jedhama yookaan kumbii jedhama. Arbi kumbii dheeraa qabu sun haadhoon tokko dhufee ilmoo leencaa haati irraa duute argee yoo inni booyu fuudhee sossobee hoosisee harma ofii hoosisee guddise. Akka miidhaan irra hin geenye eegee kunuunsee guddise. Yogguu kana ilmoon arbaa kun gaafa guddatee jedhu ilmoon leencaa kun gaafa guddatee jedhu leencota ofii barbaadee fira ofiititti gale. Nangalaa fira kiyyattan galaa jedhe. Haadhoon arbaa kun maaloo si guddise nu lachuu bineensuma bosona jirra. Ani sooranni kiyya margaa fi muka baala mukaati. Ati ammoo foon nyaatta. Barbaadadhu waanuma waaqni si argamsiise adamsadhuutii nyaadhu
walumaan jiraannaa jedheeni haadhoon arbaa kun kadhatee dadhabe. Galu malee arboota dhiisee leencota ofii warra isa fakkaatutti galu malee galii jetteen. Hin gale yoo galee jedhu leenconni biraa maal jedhanii isa gorsan arba kana nyaadhu akkam goote godhiitii nyaadhu maaliif bira teettaa jedhanii. Lakkii arbi kun harma hoosisee na guddisee ani nyaadhu cubbutti seenuu jedhe. Didaniituma dhidhiibee warri leencotaa gorsanii leenci tokko gorsee nyaadhu jedhanii. Amma mukarra bahee gaafa arbi muka jala darbu utaalee duyda arbarra bu'ee ciniine. Arbi immoo humbii isaatiin qabee ilmoo leencaa guddate kana ka isa ciniinuuf ufumaa inni guddisee isa ciniinuuf duydarra isa bu'ee mormarra ciniine kana fuudhee humbiidhaan fuudhee darbate. Ani si guddisee akka bineensa leenca taatee leencuma taatee akka jiraattu si guddise malee akkana deebitee na ciniintuuf yookaan akkana nyaattuuf si guddisne jeeni waaqni haa argu harmi si hoosise haa argu jee biraa deeme. Amma leenci kun yoo dura haadhoo arbaa isa hoosisee isa guddise kana ciniinuuf irratti utaalee ture garuu humnaaf hin dandeenye irraa bu'ee ture. Kanaafuu yeroo biraa ammas itti deebi'ee ciniina jedhee mukarra bahee qophaa'ee itti utaale. Gaafa kana mukni qarri wayii jidduutti waraanee ilmoon leencaa sun du'ee jechuudha. Ilmoon leencaa yogguu du'u jeedalaa fi bineensonni biraa qeerransi illee bineensonni biraa kan akka leencallee kan isa gorsaa turan martinu barnoota guddaa irraa argatan jechuudha. Cubbuun harma isa hoosise deebisee haadha isa hoosisiftee isa guddiste arba jedhee deebi'ee irra bu'ee ciniinuuf yaaluun sirrii akka hin taane cubbuu seenuun isaa sirrii akka hin taane kana nama hubachiisa jechuudha. Egaa kaa ijoollee afoolli oduu durii qaruutummaa gamnummaa maalummaa waan tokko akkaataa mala waan tokko itti argatan nama barsiisaa jechuudha. Kanarratti hubannoo argattaniirtu jennee abdii qabna. Torban sagantaa wal fakkaatu biraatiin walitti deebinaa. Hammasitti afoola har'aa kanumaan goolabnaa kanumaanan xumuraa. Torban sagantaa wal fakkaatuun walitti deebina. Hammasitti nagatti ijoollee. Ashu nagatti.